Ashaamar kafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii ko guyyaa irraatiin sirbaa hawwii qananii simbirroo kan jedhu qopheeffadhee isinii dhiyaadhee jira. Sagantaa kan qopheessuun kan isin waliin turu ana ayyaantu taayee ogeessi kaameraa kiyyaa Abdullahi Guyyoona waliin jira. Haga xumura qophii kootiitti nafaana tura. Egaa gamanumaan gara sirba sanii sin dabarsee sirbi suni maaliif sirbamee ergaan sirba sanaa maal nu yaadachiisuudhaaf isa jedhu immoo irratti amma naaf galee isinii ibsuu yaala. Gamanumaan sirbicha waliin dhaggeeffataa irra yaada kiyya isinii firaa deema. Simbirroo ya mariishasha daftarraa mabarikaata bariina walamna laata. Simbirroo ya mariishasha daftarraa mabarikaata bariina walamna laata. Sirbichi jalqaba gaafan irraa isiniif dubbadhu. Akkuma jalqaba isinitti mee sirba hawwii echi qananiiyoodhaan kan inni sirbame simbirroo ya mariishasha laftarraa maaliif barikaata bariinaan wal dhabna laataadha. Sirbi suni sirba mararoodha. Mararoo jechuun intalli tokko akka aadaa Wallaggaatti jechuudha. Gaafa heerumuuf jettu mararoo dhaamsa kan isheen dhaammattu jira jechuudha. Dhaamsi isheen dhaamtu kuni warra isheetiif hiriyoota isheetiidhaa fi namoota keessatti dhalattee guddatte naannoo isheetii sanaafidha. Keessumatti immoo hiriyoota isheedhaaf maatii isheetiifidha kan isheen mararoo kana kan isheen dhaamtu jechuudha. Gaafa mararoon dhaamamu hin bu'ama hin sirbamu jechuudha. Akka aadaatti bu'aatiidha kan isheen dhaammattu. Asirratti dhuguma yoo dubbanne akkaataan itti waraabbiin isaa waraabamee fi manni isaan keessatti hojjetamee fi yeroo waqtiin sunillee akka hurrii wayii uwwifamee jiru yoon abbaan waraabbii kana daayirekteerii jechuudha. Leencoo Fiqiruudhaan natti fakkaata yoon dogoggoruudhaa baadhe sirba baay'ee bareedaadhaa fi keessumatti immoo aadaa sirna fuudhaa fi heerumaa Wallaggaa haala amantii jiniin illee wal qabatee yeroo ammaa kanatti agas mara hin jiru. Gaaf namni heerumu dubartiin teessee mararoo dhaamtu akkasumallee gaafa soddaan nuuf arrabsu akkasumallee amma ta'e balbala dhowwachuun hin jiradheen yaada aga guyyaa irraatti garuu akkasitti gaafa dubartiin tokko gaafa heerumtuuf jettu mucayyoon durbaa heerumtu sun teessee mararoo akkasitti dhaammachuun kuni aadaa booddeettafaa jirudha. Hawwiin faamu akkasitti yeroo ammaa kanatti 2020 sirbi kun kan inni hojjetame waggaa 3 waggaa 4 jechuudha. Akkasitti waggoota kana as fidanii nu yaadachiisanii sirba akkasii kan hojjechuu isaanii hedduu namatti tola. Egaa asirratti akkas jechuudhaanidha kan gaafa dubartiin heerumtu yookiin mucaan durbaa heerumtu sun gaafa isheen mararoo dhaammattu iddoo ciisa koo mooyyee keewwadhu boraatiif taati ayyoo yaayyoo leekoo akka durii koo olinarreedu natti sin bareedu akka durii walii gad fiigeen taphadhu akka durii walii gad fiiguun hin jiru ga'ee jira waan ta'eef illee anatti sin bareedu abbaa koo ya abbaa koo lafa ciisa koo gumbii dhaabbadhu nyaatani nyaadhu dilbii keewwadhu dilbiilleen taatu guduunfaa taati jechuudhaaniti bu'aa mararoo dhaammatti jechuudha. Mee sirbichaa dhaggeeffanna. Asirratti namoota galateeffadhee darbuu barbaadu yoo jiraate maanguddoota akkasitti dibbee isaanii kan aadaa akkasitti rukutamu sun sagalee qaba gaafa rukutamu akkasitti uffata aadaa isaanii uffatanii sirba sana yookiin immoo viidiyoo kilippii kan akkasitti bareechuudhaa fi
baanii hojjetan sanaan dhugumatti hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Maaliif yeroo ammaa kanatti akkuma jalqaba sinii kaasee aadaan akkasii kun haala amantii jiniin wal qabatee illee akkasumara hin jiru. Garuu isaanii wanta haalli tokko illeetu isaanii daangessini. Aadaan kun dhaloota dhufutti labata dhufutti darbuu qaba jechuudhaan hasbaanii akkasitti aadaa san nutti agarsiisuu isaaniidhaa fi galata guddaa qabdu siniin jechuu barbaada. Mee sirbichaa dhaggeeffanna. Asirratti jalqaba sirbi kun ani akkan ofii kootiif ilaaletti bakkoota sadii wayitti ni kadheeti kan inni ilaale. Jalqaba irratti intalli hoggaa hirumuuf jettu mararoo isheen maatii isheedhaaf akkasumallee hiriyoota isheedhaaf dhaamtuudha. Akkasumallee yeroo itti haati ishee hawwiin akkaadha akkasitti yeroo isheen immoo akka gorsaatti asirratti sirbamillee jira. Kan lammaffaan immoo yeroo itti amaamotii mana seenaa jiran sanii amaamonni killaalitti obboo koosa waaqaan qixxee sanyoolee lafti siin citte jettee yeroo isheen hawwiin jalqabdu arrabsoo amaamotni yeroo isaanii killaa seenan san sirbamu jechuudha. Ka jalqabaa mararoo kan lammeessoo immoo arrabsoon illee jira. Asirratti arrabsoo sana irratti kan isheen sirbite lootiin qabdu lootee lixaa killabbaa koo yasaree hojjette yeroo isheen itti arrabsitu barbaree baala sukkaaraa akka waan qotee as kaa'ee marmaree maaliif itti cuqqaala jechuudhaan yeroo amaamotii seenanii nyaata nyaachuu jiran sanallee akkaataa isaan itti nyaatan sanarra ilaalanii yeroo itti shamarranii bakka intalaa yookiin immoo hiriyoonni intalaatti arrabsanii akkasumallee naannoo tokko tokkotti immoo arrabsoonii baala sokokkee Irxeettaa soddaa eessa dhattanaaf gotottee cabakka sooyyama xobbee yerootti jedhaniillee soddaama intala fuuchuu dhufe sanallee yeroo tarrabsanii jira. Mee sirbichaa ilaallu. Asirratti immoo yeroo gurbaanii walgalee nyaatallee nyaatanii maal jedhanii intala eebbisanii itti kennanii gaafa intala fudhatee ba'u jiru sana hiriyoonni ishee amma immoo intalaafidha kan isaan dhaamanii jechuudha. Dhaamsa maal jedhaniiti mana keenya aarsinii maal nyaatte siin jedhu qophaa keen taa'inii maal yaadde siin jedhu nama dubbisini waa dhaamte siin jedhu jedhaniiti yeroo isaanii intala deemaa jirtu hiriyootiin ishee akkasitti yeroo isaaniitti intala sanaaf erga dhaamanidha jechuudha. Sirba kana keessatti maanguddoonni achi keessatti shubbisuu jiranii
akkaataan itti waraabbii isaatiif waqtiin itti waraabamu jirullee shubbisni achirratti abbootiin haadholiin achirraa wal harkaa fuudhanii shubbisaniif akkasumallee dargaggoonni achirratti immoo gurbaanni fuudhaa ta'ee hojjetellee intalli isheen heerumtu warri illee cidha bukkee akkasuma jiran suni sirba baay'ee babbareeduuf sirba baay'ee miidhagaadha. Keessumatti immoo aadaan akkasii yeroo ammaa kanatti agasmarallee waan hin jirree fi sirboota akkasitti hojjetanii gaffidanii aadaa kana dhaloota gara dhalootaatti dabarsuudhaaf hojjechuun isaanii hedduu namatti tola. Mee sirbicha haa ilaallu. Asirratti sirba hawwii kananii kan mararoorraa isheen jalqabdee achi keessatti akkuma ni jalqaba isinitti hime intalli heerumtu waggaa isheen teesseetti mararoo maatii isheetiif dhaamtu jira. Asirratti mararoo jechuun dhaamsa intalli durbaa tokko gaafa heerumtu warra isheetiif dhaamtu bu'aati yookiin immoo dhiichisatu hin taane bu'aatidha kan isheen dhaamtu jechoota hedduu qaba. Jechuma isheen fayyadamte keessaatiin fuffudhadheeti kan isheen dubbachuu jiru. Kan lammaffaan immoo fakkeenyaaf arrabsoo jechuudha. Amaamonni gaafa isaan dhufanii killaa san seenan intala fudhachuu arrabsoon arrabsamu hin jira. Sanallee irra dubbattee anillee irra dubbadhee jira. Dhaamsa hiriyoonni intalaa gaafa gurbaan fudhatee deemu sanii mana keen arsinii maal nyaatte siin jedhu kophaa keen taa'anii maal yaadde siin jedhu naman dubbisinii waa dhaamte siin jedhu jechuudhaan dhaamsa intalaaf dhaamanii jira. Egaa sirba kana irratti wantoota hedduu jechoota hedduudha kan yeroo taa'imiin isaan ga'uu dhiisuu danda'a kan hanqate irra caalaatti yoo dhaxxanii sirbaa gundoo booree ilaaltanii wantoota hedduu achirraati wantoota hafellee argachuu dandeessu. Akkasitti uffata aadaa uffatanii akkasitti immoo sirba kana irratti aadaa kana irratti jechuudha akkasitti hojjetanii aadaan kun akkaataa sirna fuudhaa fi heerumsa intalli takka gaafa heerumtu wantoota isheen fayyadamtu sanii hawaasa gara hawaasaatti dabarsuudhaaf dhaloota gara dhalootaatti immoo dabarsuudhaaf akkasitti harmootiin abbootiin tiimiin hawwii faallee akkasumallee Directorri sirba kana hojjete Leencoo Fiqiruu jechuun nama yeroo ammaa kanatti aartii Oromoo akka Itoophiyaarra dabarsee akka Afrikaatti illee guddisuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jirudha. Baay'ee mucaa akka gaariitti viidiyoo irratti baay'ee bareechee nama hojjetudha. Sirba kanallee kan akkasitti akka inni miidhagee as boqoodheessadha. Gamanumaanii namoonni tiimii sirba kana bareechuu irratti hojjettanii akkasitti akka inni miidhagee as boqootanii ulfaadhaa maaliif aadaa yeroo ammaa kanatti itti fayyadamaa hanqataa dhufe kana akkasitti dhaloonni aadaa akkasii qabaa. Dubartii tokko intalli takka gaafa heerumtu mararoo dhaamti amaamonni hoggaa fuuchuu dhufanii arrabsoon jira gaafa intala fudhatanii gabba'an illee dhaamsa hiriyoonni ishee dhaamantu jira. San kana hundumaa nu yaadachiisuudhaaf sirba kana akkasitti irratti hojjechuun waan salphaa miti. Egaa nutillee sirboota akkasii kana aadaa keenya waan irraa barannuufi sirriitti ilaaluu like share gochuudhaan namoota immoo akkasitti waan kana hojjetan immoo jajjabeessuun dirqama keenyadha jechuudha. Egaa anillee har'a qophii sona aartii koo guyyaa irraa keessatti sirba kana qabadhee kan hin as ba'ee fi aadaan fuudhaa fi heerumaa Wallaggaa intalli takka gaafa heerumtu maal fakkaata isa jedhu akkasitti sirba hawwii kananii 2020 keessa ka hojjetame sanii qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa sagantaa kanarraati waan guddaa akka irraa barattan abdiin qaba. Akkasumallee qeeqaaf yaada qabdan koomentii jala naa kaa'uu dandeessu. Sagantaa kan qopheessuun kan isin waliin ture Ayyaantu Taayyee, ogeessi kaameraa kiyyaa Abdullahi Guyyoonaa waliin ture. Torban qophii sonaa aartii birootiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa.